خرا حلالتين فود زنان دليني عادي كو كان غراغرون من كينيا كيسا ما شني فكات سيني دي دبرتي تكمنا تيجفتني hoteelatti mana farsootti mana haraqeetti bakka hundatti kan arginu dhiira warra soddaati kan keenya yeroo baay'ee kan argamu masgiidatti daawarratti parsantii 100 keessaa parsantii 5 bakka badaatti kan argamu parsantii 95 markasa qaraatii keessatti kuuwwan zuum irratti qaraasisaa kuuwwan eemu irratti qaraasisaa kuuwwan madrasaa keessatti qaraasisaa kun darasaa ta'ee ofii fiyyuu kabaratti irraa nama barsiisaa dhiirri keenya akkoo akkasii dabar warqii dabar dhiirri musliima wallaahi warqee dabar يوف أفرميتي شريعة نانجبر بعد يوي جميتي والله وركي لدير مسلمان إيرا خافرا يرومتي دورا إيرا مسلمة يرومتي ويالم متاتي دوسي ويا سنيغالي utuu matsaafni akkana jedhe jettee yoo ta'u waan nageenya matsaafarraa yookaan akka itti barreeffamu yookaan hin beeku ilaaluu yoo argite jechuudha fakkeenyaaf jechuun amma siin kiristaanni fagaara ni qattanu maalin taatanu ekelee jette beektaa kana kan miira keessa nama galchu beektaa isin kiristaanni gaafa jettu oggaatti jette laa kiristaanni kan ta'e oggaatti gisee xinqataa jette oggaatti gisee xinqataa bisee muxaaxashii bara lawwaxaa bara haaraa bichaa dhiqattuu jette inni sun immoo barri haaraa sun immoo sababa xammaqamuuf qaba inni immoo dhanna dhiqachuu miti sababa nutti raccaamuuf qaba kanaaf amantaa kiristaanarraa gadi bu'uu qabdi mijayyoon kun arras borus nuti ishirree narrabsinu ishiillee hin xunnu garuu ulfinaan kabajaan gaafanna ijoollee dhugaa rabbi isaana namoo hindi falataatti xabsina amantuma hundi walitti gorsina bakka kun egaa Useen amantaa namaa tuquu jedhama waan ta'eef waan kanarraa dhaabbachuu qabdi dhugaa rabbi kun amantaa namaa tuquu fakkeenya nama dhuunfaa arrabsuu miti kun Useen nama dhuunfaa ishee bichaa osoo hin taane wanni taasifabe tokkollee jira ishuma musliimtuu ishii jala ta'anii jechuudha dhugaa jette aga jedhani lakkii sirrii miti musliimni nama narrabsu hin tuqini in jedhani namni tokko maa namni akkas jedhu dhabame haga dhugaa jettedhanii achitti golfanii geeffadhu laa baay'ee geeffadhu sitti maa waggaa sadan waggaa kiristaana keessa turte san mucaa maamid moo maal jedhamuun barnoota mana tokkotti garee tokkotti barachaa turre bakka barsiisonni keenya qeessonni hin gorsuu dhiisii amantaa musliimaa maaltu wajjinii mormiisi gate akkanatti quraana kana gafuutee mul'uu canaqaa oolte galgala barsiisota keenyaan toleettiin ganama namicha san gadi galabbattee quraana gadi galabbattee arrabsite dhugaa rabbi guyyaa quraana afaanan cirettee as baase san arra immoo musliima keessa dhattee xilliqoof gootee achi dhiira mataa ol fudhatu argannaa kiristaanatti as garagarte kun cubbuu guddaadha humaafiyyuu bakkuma tawwaalamtu beektu nissaa fudhachaa jirti rabbi. Yeroo amma isin fakkeenyaa dhaggeeffadhaadha waan isin barbaadanu isiirraa akkuma mara jirtan kanatti isii dhukkee kaasaa wanni nama galchu hin jiru maaliif ragaan viidiyoo fi waan ta'eef hararree borurree kinoo ishiin arrabsuu bee laalaa hin arrabsan nama arrabsuudhaaf kanayyuu soomin dhufaa jira ani nama sin arrabsiisu mana koo keessatti ishiillee arrabsu garuu warri ishiitti dhiyaatan warri bilbila ishiirree qabdan rabbumaa jiraati gadi buusa uummata ol nyaachisuu kaatila uummata hadda qooduudhaaf kaatti. Walaa dhaggeeffatu. Seexanni jinnin jechuudha. Dhugaa rabbi sirree miti wallaahi sirree miti namni viidiyoo sana laaltan mucaa kana gorsaa namitti dhiyaatan dhugaa rabbi sirree hojjetan jettu wallaahi ani musliima. Suusa kulana of jala taasisee harsinii godha qo'a suusa jala amma hin kijibdu jettan miti warri koomentii barreessitan giseen liivii irraa bee of jalatti shiir godheen galgala liivii seenaa dhaggeeffadha suusa deeme malee dhaggeeffattu hin gadhuma. Dhagaa gara koomentii koo jalaanii laalaa suusa jala yookiin immoo hin kijibdu hin jedhina. Eenyumtuu amantaa namaatitti hin bu'u waa'ee amantaarree ani ajandaa godhadhees hin beeku dubbadhees hin beeku. Garuu dhugaan nama aarsa. Tigistii yoo fixatte midhaan tokko nyaattee ol si deebisiisa. Sumaayya jecha ishii dhaggeeffannee dadhabnaan tigistii fixachaa jirra. Kanaaf amantaarra qalbiin hin jiru. Uummata wal nyaachisuuf kutatte ishiin uummata wal nyaachisuuf kutattee jirti. Har'a oduu sababa ishiitii barreen gaddaa. Ijoolleen arrabsanii gaafa Sumayyaan akkas jettan jedhan isatti gajjedhu wal isa taphatan. Ragaa malee qoy meestii dhaggeeffadhu obboleetti ragaa malee hin dubbanne Sumayyaan hin jedhe siifan harsi ragaa malee ishii okkee mee dhaqi macaafa qulqulluu irraa kiristaanonni hin dhiqatina akkanumatti bishaan malee deemaa kan jedhu dhaqii fidii kottu. Hamtuudha an akka ishii tana kunoo nama wal nyaachisa. In arrabsini garuu immoo Ayi si fecha garuu si laphee si hin banne sobee shaarbii maratee too kiristaana musliima fakkaatu kanaaf jecha hin arrabsu amantaa musliimaa silaa irree miiccas si hafa garuu si arrabsuu hin barbaanne.
Ara Siifecha kabajamtoota narrabsu. Dhaqiitii hin dhiqatinaa kan jedhu fidii koo tokko. Dhaqi sii deebisnaa saamnala bakka musliima cimtuu ta'uu kee kanarratti si beeku. Ababa. Ababa. Oh. Ababa. Oh. Ababa. Mucayyoon bare dura yeruma rakkattee warri ijoolleen kiristaanaa gaafachuu didee jennaan barkan dhattee amantaa ofiitu jettu. Waa'ee mee yeroo isheen kiristaana ta'utti dhiqachuu baachuu ni dandeessi jette. Itti ol fuudhimni hambanaa jirtu kun yeroo itti ol fuudhimni hambanaa jirtu kun viidiyoo sana. Sabtuu xiraaftiin damma hundee nama taate kan afaan walitti cufamee hin beekne dhugaa. Okay, warra amma viidiyoo kana bantan itti ol namni rakkatee bar. Okay, itti ol fuudha. Galiila dhiisitii isaan warra amma viidiyoo kana bantan dhaggeeffachiisaa hanga dhumaatitti uummata jala jiru kan. Banni. La. Fi birroota. Dhaggeeffadhaa kana warri ragaa sobaa fiddanii jettan dhaggeeffadhaa kana gummaasha waraabnee jedhani. Abbaan koo haadha hojii rafee jette laa. Siifanii baya zalaa siifanii arsii tana baya zalaa dhugaa rabbi bilooksi godha. Hojiin rafee bulee ganama san ka'ee. Akkanatti dhiqata akkanatti abbaa ofii haadha wajjin akkatti rafee gadi baatee miti maalitun shamtuun namaa dhugaa rabbii maalitun qoshaasha guddisa badda rabbiifu. Garuu immoo ijoolleen kiristaanaa immoo tsaalootii godhaa fi sababni ishiin kiristaana jettee yeroo hunda irratti abashiit irratti ta'e kiristaanni waan dhugaa taateef irraa baduu diddee kan quraana ishii irraaffattee dhufteetoo jechuudha. Dhuftee kan kiristaanaa softi yeroon liiviyoo manatte kiristaanonni akkana ta'e jetti. Kinoo goomattuun takka qeeqee takka jirtuun adheengisee buna dhugdeen talla baluu sun akkas ilma baluu sun akkas jetti. Tunis akkas ilaa waaqsam jechuudha dhugaa rabbi. Kiristaanni waan dhugaa ta'eef itti boochi kaa deebi'uudhaaf jechuudha. Yoo deebite nuti qoshaashaa akkasii kana kiristaana keessatti hin deebisnuyyuu baga rabbuu nurraa si oofe baga waaqayyoo qe'ee keenya keessaa si qulqulleessee si oofe gisee kiristaana keessa jirtu musliimarraa gadi bu'isiin jedhanii abboliin keenya si gorsanii barsiisonni keenya si gorsanii si dadhabanii sababa keetiitiif ijoolleen nutti bu'aa ture baga nu keessaa baate jinni ammas nurraa gadi bu'e. Rukutamtuu akka keetii kana nuti dantaa hin qabnu ishee. Miiccineessi afna malee amantaa namaa sin arrabsinu. Keenyarra immoo sin arrabsiisnu shi. Yoo farkaa fixxa yoo manni kiraasitti irratti sii kaffalannu obboleeyyan kee olitti sii guurree amantaa olitti buustee miti. Kasiif kaffalamu obboleettii koo hoggaa har'aa kiristaana. Har'a kiristaana. Ati yoo dhiqachuu baatte dantaa keeti daaqabna hareen kiristaanni dhufee sirraa dhiqamu maal si godha kiristaanni koon nattamani koottu barnoota baradhu koon macaafa dubbisiisiin jedha malee koottu koo sirraa hin dhiqasiin hin jedhu kaa bishaan sidha saamunaa fidatee kan dhanna kee dhiqatu maal si godha kiristaan. Isin gasti galti yeroo isin gasti galtu isin dhaqxaniitiin maaf akkas balleessitaa dura ati maal keessa turteettanii gaafachuu hin dandeessan obboleettitii. Sigalchitu kun baay'eedha sigalchitu. Amantaa namni arrabsaa jedhu jiru abbaan barbaade waan barbaade amanuu hin danda'a abbaan barbaade dhiisuu hin danda'a malee amantaa namaa arrabsuun jechuudha. Maaliif nuti dhaggeeffadhaa yaa uummata barri tun taazabbii taati hoggaa sadan baranaa Sumaayyaa fadhii fi ishiin garee tokko keessatti baranne kiristaana keessa turte. Warra musliimaa warra dhagaarraa warra maal lakkii jennee waan isin jedhaa turte hin beektamu hin beektu. Lakkii jennee warri arraa akkamitti immoo jechuudha. Dhageeffadhu uummata seexana jedhee warri harka quuf jechuudha. Amma immoo isaanii kan bu'aa jiru niititti kan odoo san maaf akkana jetta uummata kanarraa taa'ii uummanni kun jechuun amantiin kan abbaate odoo jiranii dhoowwanii amma kaatee amantii kanan tuttu. Isin dura amma isin keessaa baatus maatiin isii achi keessa jira.
haadhaaf abbaan isii achi keessa jira. Micayyoo tuni micayyoon abbaan koo telaan. Abbaan koo haadha koo wajjin hin rafee jetti. Akka abbaa faatu wajjin rafan ishiin addaan dhoowwaa bulte moo walitti aammachiisaa bulte moo maa jechuudha mee kun maxxifoon kiristaanni maan rakkateree kana keessa abbaa faati wajjin hoo gangalachaa bulan dantaa isaanii kirrii mormarratti hidhatanii sobanii kiristaana yoo fakkaatan nuti maaltu nu galcha qoshaashota akkanaa kiristaana keessatti hin qabnu. Qabdan viidiyoo isii kana sheer gochuudha. Kalaas jetteemi isinirraa wanti dhaggeeffadhu kiristaana ani fakkeenyaaf kiristaana fakkaadhee masqalii hooni dadhe maaltu na dhibeen manni kiristaanaa mana qulqulloofte mana caammanillee halaalatti baafatamuudha. Ishiin maal rakkanneree hoo hajoofte abbaa faadha walitti harkisaa yoo bulte nuti dhimma qabaa kiristaanas keessa. Amantiin hundumtuu qulqulluudha. Abbaa fi haati ishii hundumtuu hergeetti amanan abbaa qulqulluudha jedhe. Amantiitu kun waan hin danda'amne. Siigalee abbaa fi haati ishii dhaggeeffatu abbaa fi haati ishii kiristaana didde san dhoowwamte amma amantii biraatitti hin tartu. Siigalee yoo dhaggeeffadha abbaa faati ishii kiristaana yoo ta'an masqalii mormattoo hidhatanii hoggaatti gaafa taabonni hoggaa bahu bichaa beeta kiristaana yoo tasaallamanii galanii dantaa kiristaanaa miti. Kiristaana bakka bu'an warreen fakkeessitoota warreen seexanaa mooji'ameedha isaan kun guutumaan guututti nu biratti. Malee kiristaana gara kiristaana tuttuutu. Ijoollee kiristaana tuttuutu warruma kiristaana keessaa malee ijoollee musliimaa takka amantii kana tuttu. Warra kiristaana keessaa dhiira soquuf gara warra musliimaa deemee bara. Isinii keessa dhiira rakkina dhiiraa kana keessa turtee deemtee hin tuqin jechuun dirqama keessa. Ishii rakkina dhiiraatiif deemtee bara rakkina dhiiraa. Amantii kiristaana keessaa dhufte baay'inaan amantii tuttuutti. Kanaafuu isin keessaan dhaqaatii amantii kana keessa turtee baatee nurra dhaabbadhu jedhaani. Yeroo hundaayyuun argina amma miidiyaa kanarratti ijoollee machaa'ii dhuftetu amantii kana tuttuqu. Tokkichi keessan jechuudha warreen dhaggeeffadhu sitti maalubbu warreen kiristaana taate warri musliimaa nu arrabsan katabaasan jinnii takkana sin godha ijoolleen sogganii shaarbii marattatte musliima miti kan keessan irree raayyaa abbaa maccaa birarree seennee ani ibsuse guyyaa hedduu dhaggeeffannaa nama narrabsinaa sin hin jedhanis sin gorsu macaafuma keessan quraanuma keessan irree nama narrabsinaa jedha keenya irree macaafarra hin jira garuu waan hin taane hin katabinaa micayyoo nurraa dhorkaa jenne malee amantaa keessan irree tunni sumaayya irree narrabsine garuu hammayyuu ammeenya afaan hin beekuun sintu miira keessa nagalche. Malee amantaan koo nama arrabsin jedhu. Tana jabzaa jechuudha. Amantaaf amantaa walitti buusuudha. Jinnii ishee olii gadi raastu kana qoshaashaa guddisa badde jechuudha. Bakkee baradda. Obestaalii keechaa kafol jedhe laaltee bakkuma argitetti duttee kaatti. Sumaayyaa nama sila. Amma immoo musliima san keechaa ziggadi jedhe garaashii sun kanaaf kiristaanatti deebi'uudha. Kiristaana jechaa oolti. Sumayyaa dhiisaadha jechuun ishiin rakkatteeti bar rakkina dhiiraa waan qabduuf dhattee argatte. Rakkina dhiiraa waan qabaatte kiristaana maaltu galche? Amma takkasii asumaa wajjin hin qayyaratte amma azala turte. Sareetan. Wajjin hin qayyaratte. Sareetana dhugaa. Ishii waan jechuun bar bakkeetti dhalatteetu muka keessatti inni qattu qachuma keessa galti waan ta'eef kanaaf qoshaashaa zibaalaa fuula zibaalaa ta'a. Gara tokko kiristaana maaltu munni wayiin jira biyya san. Haadhaaf abbaan muka keessatti namni dhalatee inni qatu. Lakkine nama waa'ee haadhaaf abbaa haasa'u nama waa'ee haadhaaf abbaa haasa'u. Walitti harkisaa buleetti fi walitti harkisaa. Akka raftee bultu hin raffisu halkan. Dhugaa isaan adda isaa maal argitee inni jalatti gadamnaan. Jalatti gadamnaan. Iddaasee baarabii dubbisee deema. Abbaa faana koo gisee sana gidduudhaa keetoo gidduudhaa nakaasanii dhaqanii walirratti rafannaan argaa jette maa himti hoo? Addaan eegdifii. Wajjin bulee ka'ee inni qatu. Haadha koo wajjin bulee ka'ee abbaan koo iddaasee baarabii dubbisee deema inni qatu. Tajaajiba qabdi biyyoon nu gaarabdi. Nama bakka addaan eegu. Qoshaashan maal nu galchinu? Kiristaanatti deebi'uudhaaf mee amma malli ishii dheetoo? Kiristaana jechaa ayyaantuu tana galchime. Waa sinan galchaa hunda keessanuu ni turkiin na dide amma kinoo ayyaantuu hoo gali gassiidha argatteerti.